Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu? Hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani Birsaa Yaaqoobiiti. Tole akkuma beekamu Yaaqoob YouTube channel viidiyoowwan YouTube kana irratti hojjetan jechoota sagalee afaan Oromoo dubbisuudhaaf akka nu mijatanitti qubee afaan Oromoo dubbisnee qubee dachaa qubee dubbachiistuu jedhaman hunda adda baafannee sagalee itti goggoonee waliin barachaa kan turre ammas kan barachaa jiru gara fuulduraattis kan waliin baran kun YouTube keessan immoo Yaaqoob YouTube channel ani Birsaa Yaaqoobiiti. Egaan akkuma beekamu barnoota afaan Oromoo biyya keessas biyya alaas bakka kamiyyuu teessanii barachuudhaaf fedhaaf hawwii guddaa jaalala guddaa kanneen qabdan karaa toora lakkoofsa bilbila harka keessan irra jiruun bilbila harkatti qabattanii jirtanii mana keessan teessanii onlaayinii barachuu kanneen fedhaaf hawwii guddaa qabdan karaa Imoos, karaa Waasappii, karaa Telegiraamii, karaa Googil Foormii, karaa isinii mijate hundumaa barachuuf fedhaa hawwii guddaa kanneen qabdan Yaaqoob YouTube channel irraa karaa toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu kanaa nuuf bilbiltanii yeroo jettanii barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Maatii keenya kan hin taane YouTube keenya kana immoo subscribe godhaatii maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan immoo like, share, comment godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelidha. Ani Birsaa Yaaqoobiiti. Egaan har'as mata duree adda biraadhaan walitti deebinee jirra. Mata dureen keenya guyyaa har'aa waa'ee maalii ta'a? Dubbisaame kana jechoota sagalee dheeraa laafaa duraaf duubaan qaban kan jedhu waliif barannaa jechaadha. Sagalee dheeraa laafaa duraaf duubaan kanneen qaban jechoota akkam akkamii akka isaan ta'an isaaniin waliin barannu waan ta'eef maatii keenya kan hin taane subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan immoo like, share, comment godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa isinii jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelidha. Ani immoo Birsaa Yaaqoobiiti. Egaan ilaalaa kana dubbisaame asirratti kan jalqabaa kan dubbisaa. Kun maal jedhaa? Jecha kana kan uume dursa. Jechi kun osoo hin uumin dura, jechi barraa'e kun osoo hin uumin dura maaltu ture? Asii nyaa kan jedhu nyaa dheeraadha. Nyaa dheeraatti maal idaane? Raa dheeraatti idaane. Raa dheeraa. Raa dheeraa gaafa itti idaanu maal nuu kenna? Nyaara jecha jedhu nuu kenna kunuunsi jechuudha. Nyaara jecha jedhu nuu kenna. Jecha nyaara jedhu kana gaa. Jechi nyaara jedhu kun sagalee maalii qabaa? Sagalee dheeraa laafaadha. Duraanis duubaanis dheeraa laafaa qabaa jechaadha. Eessaanis duraanis duubaanis. Mata dureen keenya maal ture? Jechoota sagalee dheeraa laafaa qaban duraa duubaan jedhamee ture isaanidha waan ta'eef. Kun akkas jedha. Kan itti aanu dubbisaa. Kana jecha kana dubbisuudhaaf. Jecha kana uumuu dura maaltu ture? Sagaleewwan dheeraa lamatu turan. Sagaleewwan dheeraa lamaan kun kam isinitti fakkaate? Gaa dheeraadha guddinaa kun. Kun gaa dheeraadha. Gaa dheeraatti maal idaana? Rii dheeraatti idaana jechuudha. Rii dheeraatti idaana. Gaa dheeraatti rii dheeraa gaafa itti idaanu maal nu kenna? Asitti kunoo gaarii kan jedhu nu kenna jechuudha. Gaarii kan jedhu maal ta'a? Nuuf kenna jechaadha. Nuuf kenna. Akkuma kana kan lammataa kan itti aanu ilaalaa. Kan itti aanu kun maal jedha kun? Mee dubbisaa kana. Kun maal jedhaa? Beekuu jedhan. Beekuu jedha. Beekuu jedha. Jecha beekuu jedhu kana kan nuu kenne. Dursa maaltu ture? Bee dheeraan as tureera kunoo. Bee dheeraatti maal idaana? Kuu dheeraatti idaana jechuudha. Kuu dheeraa gaafa walitti idaanu bee dheeraa fi kuu dheeraan gaafa walitti idaaman maal nu kennu? Jecha beekuu jedhu kan nu kennu jechuudha. Jecha maal jedhu nu kennu? Jecha beekuu jedhu kana isaan nu kennan. Isinii galeera dayyaa. Isinii galeera jayyaadha. Yoo gabaabbatan garuu hiika biraa kennu. Waa'ee gabaabaa dubbachuu hin dandeenyu har'a. Maaliif? Mata dureen keenya waa'ee maalii ture? Sagalee dheeraa laafaa duraa duubaan maal ta'anidha? Warra qabanidha jechaadha. Sagaleen isaanii dheeraa laafaa kanneen ta'an waliin kan barataa jiru waan ta'eef. Kan itti aanu dubbisaame kana. Kun maal jedha? Jecha kun maal jedhaa? Kan utuu kun hin uumin dura maaltu ture? Asii bee dheeraatti ture kunoo. As bee dheeraa. Bee dheeraatti maal idaana? Kaa dheeraatti idaana addanatti kunoo. Bee dheeraatti gaafa kaa dheeraa idaanu maal argannaa? Beekaa jecha jedhu argannaa jechuudha kunoo. Beekaa. Beekaa. Asitti maal nu kenna kun? Beekaa nu kenna. Bee fi kaa dheeraa walitti hidhamanii beekaa kan jedhu nu kennan jechaadha. Kan kennamu. Haala kanaan argannaa jechaadha. Mee ittaan dubbisaame kana. Kun maal jedha? Kun boonaa jedha. Boonaa. Boonaa. Jecha boonaa jedhu kana. Boonaan maqaa namaa miti? Boonaan maqaa namaati. Jecha boonaa jedhu argachuun dura maal ture? Asii boo dheeraatti ture. Boo dheeraatti maal ture? Naa dheeraatti ture. Boo dheeraaf naa dheeraa walitti hidhamanii maal nu kennu ture? Boonaa kan jedhu nu kennu jechuudha. Maal nu kennu? Boonaa kan jedhu nu kennu. Ilaalaa. Kun maal jedha kun? Kun boonaa jedhaa.
Jecha boonaa jedhu kan nuuf kenne boo dheeraa fi naa dheeraa walitti hidhamee boonaa kan jedhu nuuf kennee jechaadha. Hundi isaanii haala kanaan deemu hundi isaanii. Kan itti aanu ilaalaa kun maal jedha kun? Maal jedhaa? Kun immoo booruu jedha. Booruu jedhaan. Booruu kan jedhu kana keessattis as maaltu jira? Asii boo dheeraatu jira. Asii ruu dheeraatu jira. Walitti maal nu kenna ree? Booruu kan jedhu nu kenna jechaadha. Jecha booruu jedhu nu kenna. Boo dheeraa fi ruu dheeraa walitti hidhamanii jecha maal nu kennu? Jecha booruu jedhu kana nu kennu jechuudha. Jecha maal? Ilaalaa kun maal jedha kun? Kun maal jedhaa? Kun gaabii jedha. Gaabii jedha. Jecha gaabii jedhu keessatti maaltu jira? Addana gaa dheeraatu jira. Addana bii dheeraa jira. Walitti hidhamee lamaansaa. Gaa dheeraa fi bii dheeraa. Gaa dheeraa bii dheeraa walitti hidhamee maal nu kenna ree? Gaabii kan jedhu kana nu kenna jechaadha. Gaabii jecha jedhu kanatu argama. Jecha kana as keessatti arganna jechaadha. Hundi isaa haala kamiin deema? Hundi isaa haala kanaan hojjetama. Hundi isaa haala kanaan deema. Kan biraa dubbisaa maal jedha kun? Kun dheeraa jedhan. Jechi kun jecha maaliiti? Jecha dheeraa jedhudha. Jecha dheeraa jedhu kana akkamitti arganna? Asii dheetu jira. Dheen dheeraadha. Raan dheeraadha. Maal jedha kun walitti? Dheeraa jedhaan. Dheeraa jedha. Jechi kun jecha maaliiti? Jecha dheeraa laafaadha. Dheeraa kan jennuuf dheen dheeraadha. Laafaa kan jennu maal ta'e? Qubeen dubbifamaa raan kun maaludha? Gabaabaa qubee dheeraa ta'e raan tokko qofa waan ta'eef. Utuu kee raan lama ta'e maal ta'a kuni? Dheeraa jedhaan. Dheeraa yoo jedhee garuu jechichi jabaataadha. Garuu maal ta'u? Hiika hin qabu. Hiika dhabeessa ta'a jechuudha. Hiika dhabeessa. Amma hiika qabeessa kan ta'u jechi dheeraa jedhu kun dhee fi raan walitti hidhamanii dheeraa kan nuuf kennu jechuudha. Kan biraa ilaalaa kana. Kun maal jedhaa? Kun laafaa jedha. Laafaa. Jechi laafaa jedhu maaludha? Jechi laafaa jedhu laafaadhas dheeraadhas. Jechi hundi mataa sun. Laafaa jechi jedhu mataa isaayyuu dheeraadhas laafaadhas. Laan asitti dheeraadha. Faan asitti dheeraadha. Lamaan isaanii dheeraadha. Akkuma kana immoo maalodhas? Laafaadhas. Dheeraadhas laafaadhas. Haala kanaan kennama. Haala kanaan ta'a jecha hundisaa. Hoolaa. Lalame. Hoolaan maalidha? Hoolaan horii manaati. Jechi hoolaa jedhu kunoo. Jechi hoolaa jedhu kun hoo dheeraa sii fudhate, laa dheeraa sii fudhate, maal nu kenna ree? Hoo dheeraa fi hoo dheeraa fudhate, asii laa dheeraa fudhate, jecha hoolaa jedhu nuuf kenna kunoo asitti. Jecha maal nu kenna? Jecha hoolaa jedhu nuuf kenna. Amma egaa hordoftoota maatii keenyaa. Sabiskiraayib goone taanaan sabiskiraayib godhaa maatii keenya ta'a. Laayik, sheer, koomentii godhatiin yaadaaf qe'ee qabdan biraan ga'a. Barumsa kana barachuudhaaf fedhaa hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu karaa Imo, karaa Telegiraamii, karaa Waatsaappii, karaa Googil Foormii, karaa hundumaa barachuu ni dandeessu. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaali. Ani immoo Barsaa Yaaqoobiiti. Tole, barumsa keenya ittuma jirra ammas. Ilaalamee kana dubbisaa. Jechi kun maal jedhaa? Eeboo jedha. Eeboo jedhaan. Amma asitti een kun maalidha? Een dheeraadha. Ee lamatu barraa'ee jira. Ee lama barraa'ee dheeraadha. Kanatti maal jedhaana? Kanatti baa oo lama qabu. Boo kanatti jedhaana. Maal nu kenna kun asitti? Eeboo kan jedhu nu kenna jechuudha. Eeboo kan jedhu nu kenna. Asii ee dheeraa jira. Boo dheeraa jira. Walitti jedhaana. Eeboo kan jedhu nuuf kenne akka kanatti arganne jechaadha. Haala kanaan arganna. Kan biraa as maaltu jira? Deebii jedhama jechuun. Kun deebii jedha. Kun deebii jedha. Deebii kan jiru keessatti asitti maaltu jira? Dee dheeraa jira. Dee dheeraatti maal jedhani? Bii dheeraatti jedhani. Dee dheeraa fi bii dheeraan gaafa walitti hidhaman maal nu kennu? Maal nu kennu? Deebii kan jedhu kana nu kennu jechuudha. Deebii kan jedhu nu kenna. Deebii kan jedhu argachuudhaaf dee dheeraa fi bii dheeraa walitti hidhaanee deebii kan jedhu arganne jechaadha. Akkasuma ammallee jecha baacaa jedhu ilaalaa. Jechi baacaa jiru kun baacaa jedha jechuun. Baacaan maqaa namaati. Egaa baacaan maqaa kanaa barreessi jedhee isinitti dhufee maal jettee barreessituuf? Baa dheeraa fudhattu addunaa. Asii hoo caa dheeraa fudhattu. Malatti maaltu nu kennama? Baacaatu nu kennama maqaa baacaa arganna jechaadha. Baacaa haala kanaan arganna. Akkuma kana ammallee kan biraa. Akkuma kana ammallee ilaalaa kana. Kun maal jedha? Kun caalii jedhaan. Kun maal jedha? Caalii jedha. Jecha caalii jedhu keessatti. Jecha caalii jedhu kuni jechi caalii jedhu kun asii maal qabaa? Caa dheeraa qabaa. Asii hoo lii dheeraa qaba. Caalii jedha jechaadha. Gaafa walitti hidhaanu maal nu kenna ree? Caalii kan jedhu nu kenna. Jecha maal arganna? Jecha caalii jedhu arganna jechaadha. Hordoftoota maatii Yaaqoob yuutuub chaanaal kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaali. Ani Barsaa Yaaqoobiiti. Horaa bulaa deemanaa haga viidiyoo biraa walitti deebinutti. Sabiskiraayib godhaa maatii keenya ta'a.